Galaanoon kaadhimaa nama biraa fuudhe. Kaadhimaa isaa immoo nama biraatu jalaa fuudhe. Kun waan ajaa'ibaatii jechuun keessan hin hafu. Galaanoon baroota darban keessa kaadhimaa isaa namoonni waliin bultii dhaabbachuudhaaf, cidha godhachuudhaaf, gaa'ilaaf osoo qophaa'aa jiranii namni biraa jalaa fuudhe. Galaanoon sanaanis miidhamee jaalala keessatti ganameera jedhee keessumaa miidiyaa OBN yeroo jaalalaa irratti dhiyaatee boo'uu isaatiin uummata Oromoo birattis beekamtii argate. Sanaanis goota jaalalaa jedhamee waamamaa ture. Galaanoon ergasiis dubartoonni gantuudha jechuudhaan fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti yeroo yeroodhaan barreessaa turuun ni yaadatama. Galaanoon akka inni himachaa turee fi miidhaan jaalala keessatti isarra qaqqabetti waanuma deebi'ee dubartii biraa waliin gaa'ila dhaabbatu hin fakkaatu ture. Haa ta'uti garuu amma seenaadhuma isarratti raawwate nama biraa irratti raawwachuunsaa immoo ijoo sooshaal miidiyaa fi yaada mormisiisaa ta'etu jira. Gariin Galaanoon haaloo ba'ee yoo jedhan gariin immoo akkamiin haaloo ba'a kan haadha manaasaa fuudhe miti kan inni fuudhe waan ta'eef nama biraa jalaa jaalallee kaadhimaa namni tokko qubeellaatti godhate fuudhuunsaa yakkadhaa yoo jedhanii Galaanoo morman gariin immoo baga gammaddee baga ittiin si ga'ee jedhu. Galaanoon immoo gama isaatiin haadha manaa warqeen argadhee jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibseetu jira. Egaa Galaanoon eenyu jalaa intala kana fuudhe jechuun keessan hin oolu. Galaanoo jalaa eenyutu kaadhimaa isaa fuudhe jechuun keessan hin oolu. Intala gidduu kana Galaanoon qubeellaa itti godhate akkasuma ammoo sirni gaa'ela isaanii gaggeeffamaa jiru kana baruma darbe kana gurbaa tokko waliin sirna qubeellaa yeroo ishiin godhattu namoonni isa beekan ishiis beekan baga gammaddan jechuudhaan maxxansaa turuun ni yaadatama. Gaa'elli sunis osoo oolee hin bulin gara kan Galaanootti akkas ba'e. Intalli sun gurbaa kana waliin gaa'ela dhaabbatti jedhamtee osoo eegamtuu Galaanoo waliin sirna qubeellaa gaafa raawwattu argame. Namoonni ishii beekan hedduu rifatanii. Namoonni Galaanoo beekanis immoo intala kana sooshaal miidiyaa irra olii gadi oofuu jalqabanii. Dubbiin kun dubbii akkamiiti garam deema akkam nama raaja jedhanii. Egaa akkuma beekamu bara kana keessa dubartoonni dhiira ganuu irratti argamu. Kaan cidha godhatanii kaan immoo qubeellaa godhatanii yeroo dhiirota ganan ni mul'ata. Akkuma beekamu komeediyaan Waaqoo Geetaachoos haadha manaa isaa gaa'ilaan fuudhee akkasuma cidha ajaa'ibaa maatiin gar lamaaninuu walitti ba'anii walitti isaan fuusisan. Saaroon kan jedhamtu Waaqoo Geetaachoo ganuun ishii ni yaadatama. Waaqoo Geetaachoonis ganamuu isaa miidiyaa gubbaatti bahee dubbate. Haadha manaan isaa Kanaadaa kan jiraattu yoo ta'u erga cidha raawwannee Kanaadaatti deebitee ijaanuu waliin agarree ganameera jechuudhaan dubbateetu ture. Amma immoo Galaanoon ganameera jedhee kan bo'aa ture. Ammas immoo dubartii nama biraa gante akkamiin fuudhaan gaaffii biraadha. Inni garuu fuudhee haadha manaa warqeedha jedhee ittiin dhaadachaati jira. Garuu immoo namoonni akka jedhanitti dubartiin nama biraa gantee isatti heerumte kun boori akka isan ganne wabii maalii qabaa kan jedhanis yaaddoo isaanii ni kaa'u. Bara kana keessa aadaa fi duudhaan hawaasaa waan cabaa jiru fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf kun hedduu safuudha. Akkamitti nama qubeellaa waliin godhattee maatii firri ollaan bahee beekee osoo ooleen buliin waggaa tokko lama osoo hin ta'in nama biraa waliin immoo deebitee qubuma dura qubeellaa nama biraa itti godhattetti nama biraatiifis immoo qubeellaa godhachuun dubartoonni kun onnee meeqa qabu nama jechisiisa. Egaa wantoota akkasii dhiironnis hin godhan jechuu miti. Garuu irra jireessatti sooshaal miidiyaa kanarratti kan argaa jirru shamarroonni waan akkasii gaafa godhanidha. Egaa namoonni akka xiinxalanitti dubartoonni maallaqaan bitamaa jiru kan jedhan dhimma kanarratti kaadhimaan intalaa kan Galaanoon jalaa fuudhe hangammaatti gadi bahee deebii hin kennine. Garuu dhimmisaa dhimma ijoo sooshaal miidiyaati. Galaanoonis waca sooshaal miidiyaa irratti duulamaa jiruuf amma yoonaatti deebii kennuu baatullee garuu haadha manaa warqeen argadhee haadha manaa bareedduu jaalala kiyya kanaan dura kan hin miidhame onnee kiyya miidhamte kan soortuu
kan gara namummaatti na deebistu bu'aa bayiiwwan an ijoollummaa kiyyaan jaalala keessatti dabarse onneen kiyya ijoollummaan hubamte ishii kanaa ni yaalamti ni sooramti jireenyi kiyyas ni aaromaa amma jaalala dhugaa qabaa jaalallee dhugaa argadheeraa kanaaf amanamtu argadheeraa jedhem naanaatiin nagantus ishiin kun garuu nan gantu jedhem garuu wabiisaa maal akka abdate isumatu beekam garuu namoonni hedduu ittiin gammanne mormiis kaasaati jirum dhimma galaanoo keessatti wanti nama gaddisiisu garuu dubartoonni nagananii jedhee akkasuma immoo kaadhimaa kiyya namni biraa na jalaa fuudhe jedhee imimmaansaa harcaase sana jaalalaan miidhame sana irraanfatee nama biraa immoo jaalalaan akka miidhamu gochuunsaa hedduu nama gaddisiisa. Waan sirratti ta'e akkamiin nama biraa irratti gootaan gaaffii jabaadha. Namni kun hedduu jaalalaan miidhamuusaa imimmaansaatiin ibsaatii tureera. Miidiyaaleen biyya kanaa miidiyaan yuutuubii fi istiriim miidiyaa takkittiin isa hin hafne asiif achi wal jalaa fuudhanii galaanoo waamanii miidhaa jaalalasaa irraa qorachaa fi irraa qooddachaa uummatatti gabaasaa turaniiru. Amma immoo waanuma sarratti ta'e namni biraa akka boo'u akka gaddu jaalallee isaa akkasumas immoo gatii jaalallee isaatti baase maallaqa itti baase sirna qubeellaa ittiin godhate sana mara jalaa fashaleesse ofii isaatii qubeellaa gaafatti godhatu gaa'ila wajjin dhaabachuudhaaf gaafa shirshiru kun hedduu nama gaddisiisa. Wanta akkasii kun dhaloota kana biraa hafuu qaba. Dhimmi kun wal mormisiisaa ta'us namoonni yaada lama qabu. Gariin immoo intalli kun gurbaa dura waliin qubeellaa raawwatte waliin tarii badii inni irratti uumeen isarraa gargar baatee amma immoo nama dhugaadhaan ishii jaalatu galaanoo argattee itti heerumaa jirti jedhu. Gariin immoo galaanoon dhimma jaalalaan miidhamuu irratti beekamtiis waan qabuuf beekamtii isaatti fayyadamee maallaqas ni argata jettee waan yaaddeef gurbaa isa duraa gantee galaanootti deebitee heerumaa jirti kan jedhan haasa'atii jiru. Namoonni kun ragaa qabatamaa argatanii taasisuu fi ta'innaadhaan haasa'uun garuu wanti barame hin jiru. Amma ammaatti gama lameeniinuu dhimma gaa'ila jara kanaa keessatti deebiin kenname hin jiru. Galaanoonis kaadhimaa namaa fuudhuusaa sooshaal miidiyaa irratti suuraawwan ishiin sirna qubeellaa nama biraa waliin raawwattee fi akkasuma viidiyoo yeroo galaanoo waliin sirna qubeellaa raawwatan olii gadi oofanii kan irraa haasa'aa jiran malee deebiin gama lamaaniinuu kenname hin jiru. Galaanoo waliin qubeellaa godhattes dhimma gaa'ila ishii duraa irratti amma yoonaatti deebii hin kennine. Tarii gara fuulduraatti deebii kennuu ni dandeessi. Galaanoonis dhimma kana gadi ba'ee ibsuu ni qaba jedhee tan yaada. Egaa galaanoon kanaan durayyuu miidiyaa irratti namoonni garaagaraa waamanii waan dubbisaa turaniif amma immoo waamanii dubbisuun waan oolu miti. Nutis immoo gama qubee miidiyaatiin galaanoo yoo arganne kan dubbisuudhaaf yaallu ta'a. Garuu dhimmoonni akkasii biyya kana keessatti irra deddeebiidhaan raawwachuun safuu fi duudhaan hawaasaa waan dabaa jiru fakkaata. Gara fuulduraatti dhimmi kun irratti hin hojjetamne taanaan gara fuulduraattuu dhaloota kanaaf yaaddoodha. Galaanoon haadha manaa bareedduu miidhagduu waliin qubeellaa godhachuun hedduu nama gammachiisa. Haa ta'uti garuu kaadhimaa nama biraa isa taatetu bade malee shamarreen kun shamarree miidhagduudha bifa toleettidha. Egaa kan duraas shamarreen naanaatii jedhamtu shamarruma bifa toleettii miidhagduu akkasumas immoo dhalootaan naannoo tokko ta'eera. Egaa galaanoon goota jaalalaa ilma kuyyuu jedhamuudhaan maqaansaa sooshaal miidiyaa kanarratti hedduu kaafamaa tureera. Galaanoonis an goota jaalalaati yeroo inni jedhee dhaadatu ni dhaga'ama. Namni hanga kiyya jaalalaaf aarsaa kaffalee namni hanga kiyya jaalalaa boo'e hin jiru. Jaalalaan miidhames hin jiru. Kanaaf an goota jaalalaati sirumaayyuu siidaan jaalalaaf naaf dhaabbachuu qabaa jedhee yeroo inni miidiyaa gubbaatti dubbatu dhageessaniittu jedhee tan amana. Dhugumaa galaanoon goota jaalalaati moo miti kan jedhu sinuu yaaduu dandeessu. Namni goota jaalalaa ta'e jaalallee namaa sanuu jaalallee irra darbee kaadhimaa namaa akkamittiin fuudhaan immoo gaaffii biraadha. Goonni jaalalaa nama jaalalaa bitamu nama jaalala miidhame nama biraa miidhu osoo hin taane miidhaa jaalala keessatti isarra ga'e akkasumas bu'aa bayii gaddaaf gammachuu inni jaalala keessatti dabarseedhaan
Jaalala sana immoo kunuunsee qabee yoo galmaan ga'e gootummaan jaalala keessatti mul'ata malee haala kanaan gootummaan jaalalaaf namaa kennama natti hin fakkaatu. Kun yaada kiyyadha. Isin immoo yaada keessan kaa'uu dandeessu. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarraa oduu fi odeeffannoo waayitaawaa isin biraan gahaa turre kan hangamaa turedha. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Saba guddaa waan taaneef miidiyaa guddaatu nu barbaachisa. Kanaaf immoo wal jabeessinee yoo wal bira dhaabbanne miidiyaa gurguddaa ta'e ijaarrachuu dandeenya. Qubeen miidiyaa keessanii dhimmoota uummata keenya ilaallatan rakkoowwan garaagaraa kan isin biraan geenyu akkasumas odeeffannoowwan wayitaawaa yeroo sanatti jala buunee kan isinii dhiyeessinu odeeffannoowwan qulqulluu asirraa argattu. Kanaaf miidiyaa kana jabeessaa utubaa guddisaan dhaamsa kiyyadha. Waan yeroo keessan nuu kennitanii hanga yoonaatti nu waliin turtaniif buraa bulaa deebanaa.